jirtu hordoftoota caffee miidiyaa oduu torbanii isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu hordofaa affeerraa keenya oduu waliin dhandhaliseessaay oduu dursuun hangafoota isaanii. Hojii gaggeessaa fi manaajarri piroojeektii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeenya gara muudamaatti dhufan miidiyaa caffee waliin haasaa taasisan. Jiddugalli haaromsaa fi gabbisa dandeettii dubartootaa tajaajilaaf ni banama jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee. Waltajjiin marii dhaabbilee tumsitoota misoomaa fi mootummaa adeemsifame. Lammiilee hojii uumuu danda'an baay'inaan horachuuf giddugala leenjii ogummaa fi teeknikaa cimsuun murteessaadha jedhan. Amma oduu bal'inaan. Hojii gaggeessaa fi manaajarri piroojeektii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyeenya gara muudamaatti dhufan miidiyaa caffee waliin haasaa taasisan. Gabaasa dabalataa Lammii Mangistuu akka itti dhiyeessa. Hojii gaggeessaa fi manaajara piroojeektii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ta'uun kan muudaman obbo Milkeessaa Baayisaa haala hojii ilaalchisuun miidiyaa caffee waliin haasaa bal'aa taasisaniiru. Akka obbo Milkeessaa Baayisaa jedhanitti hundeeffama waldichaa irraa jalqabee waajjira pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatti gorsaa kan turanii fi amma riifoormii gaggeeffameen gara hojii gaggeessaatti dhufuu dubbatan. Waldaan kun gaafa hundaa'u ka'es koree sadarkaa gadii sadarkaa olittis akka gorsaa konsaltaansii waldaa kanattii fi konsaltaansii pirezidaantii waldaa keenyaa obbo Sanyii Dashuutiin gargaaraa kanan ture. Hojii kanas sanarraa immoo asiif hin barbaachifta jedhanii yeroo ammaan tan gara kanatti na fidan jechuudha. Gama biraan haala hojii ilaalchisuun akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti karoora yeroo dheeraa fi karoora yeroo gabaabaa qabna kan jedhan obbo Milkeessaan karoora yeroo dheeraa kan jennu naannoo Oromiyaa maraa fi biyyattii guutuutti hojiilee piroojeektii kanneen akka riizoortii gurguddaa fi hoteelota dabalatee yoo ta'u karoora yeroo gabaabaa kan jennu hojiilee akka damee irratti mana barnootaa fi mana kuusaa midhaanii akkasumas kuduraaf muduraa dabalatee hawaasaa fi miseensa fayyadamaa taasisuuf kan hojjechaa jirudha jedhan. Pilaanii yookiin immoo karoora yeroo dheeraa kan waldaan kun kan qophaa'ee qabu kan amma mirkaneessee komishinii gamtaa federaalaa irraa nu mirkanaa'ee jiru karoora waggaa 10ti. Nuti mul'anni keenya dheeraadha. Mul'anni guddaadha waan ta'eef karoora waggaa 10 keessatti hojjechuu qabnu kan gabaasnu fi kan hojjennu mana jireenyaa karoora jiddugaleessaatti qabannaa yeroo baay'ee miti waan ta'eef akka kanaatti isa boodda'u maaltu jira? Maaltu biyya kana jira? Dinagdee keenya sochoosuudhaaf geejiba biyyattii kana tasgabbeessuudhaaf akka raayidii konkolaataa biyya kana keessatti galchuudhaaf ikkoo riizoortii gurguddaa magaalota biyyattii kana keessa gaggalchuudhaaf warreen akkanaa kun karoora yeroo dheeraa waan nu gaafatanii fi karoora keenya keessa galchineet jarreen kanarratti hojjechuudhaaf dirqama qabna. Kun karoorri keenya yeroo gabaabaa kan jennu hooggantoota keenyaa fi yookiin immoo caasaalee keenya deeliidha yookiin torbanii yookiin ji'a sadiin kan madaallu karoora yeroo gabaabaa yoo ta'atu piroojeektii gurguddaa warri sochoofnu kun immoo karoora yeroo dheeraa warra jenne qabanneedha. Kaayyoon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee dinagdee dabalatee inni guddaa fi ijoon ijaarsa mana jireenyaa waliin wal qabateeti. Kanaaf hojiin kamuu tartiiba mataa eeggateet hojjetama waan ta'eef miseensonni martuu obsaan eeguu fi akka abbaa qabeenyummaatti nu cinaa dhaabbachuu qabu kan jedhan hojii gaggeessaan waldichaa itti dabaluudhaanis biyyi kun kan keenya biyya keenya irratti gahee leencichaa taphachuu qabna jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Pirezidaantiin keenya waldaa dargaggoo kana hundeessu qabsoon isaa inni jalqaba waa'ee manaati. Mana jireenyaati. Namni haala bula keessa oola malee haala keessa buluu hin dandeenyu. Naannolee adda addaa irraa dhufnee keessa buluu kan hin dandeenye waan ta'eef xiyyeeffannoon inni guddaan lammiin Oromoo sabni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa lagaan gaaraan otoo waliin qoodiin amantaan otoo waliin qoodiin akkaataa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramsa gaarii isaa akka milkaneeffatu shittummaa yookiin fooliinsaa akka irraa urgaa'u kan barbaanne kana inni guddaani. Isa kana keessatti gahee taphachuu gahee leencaa taphachuudhaaf miseensa sitti galmaa'u kamiyyuu xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa kan ta'e akka kanarratti hundaa'u barbaanneeti inni guddaa. Dhuma irratti miseensota waldichaa maraaf raafama tokko malee ofitti amanamummaadhaan kan milkeessinu waan ta'eef gama hundaan waldaa keessan cinaa dhaabbachuun gara fuula duraa fi milkaa'inatti ce'uu qabna jechuun ergaa isaanii dabarsan. Miseensi keenya kaabaa kibba jiru, baadiyyaa jiru, biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru kamiyyuu ergaa gugurdaa
waa'ee diinagdee waan salphaa miti waan ta'eef diinagdee mo'achuudhaaf ijaaramsa barbaachisa. Miseensi keenya obsaan nu haa eeggatu, warri hin dandeenye warri fagoo jiru nu arguu qaamaan hin dandeenye miidiyaa keenya deeyiliidhaan haa hordofu. Nu haa hordofu, nu haa dhaggeeffatu, yuutuubii keenyas galee haa ilaalu, miidiyaa keenyas galee haa ilaalu. Isa kanaan tasgabbiidhaaf bifa tasgabbaadhaan nu haa eeggatu. Kabajaan miseensa keenya guutuu kan biyya keessaas, kan biyya alaas, kan fagoo, kan dhiyoo jiran hundumayyuu kabajaan kanan nan gaafadhaa jechuudha. Jiddu galeessi haaromsaa fi gabbisa dubartootaa tajaajilaaf ni banama jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee gabaasa dabalataa akka itti dhiyaata. Jiddu galeessi haaromsaa fi gabbisa dandeettii dubartootaa kaaree meetira 100 irratti kan ijaarame tajaajilaaf akka banamu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsan. Kantiibaa Adaanech Abeebee odeeffannoo fuula maarsariitii isaan irratti barreessanii jiddu galeessichi keessumaa dubartoota daldala saalqunnamtii irratti bobba'an ofitti fudhachuun deeggarsa ogummaa fi xiinsammuu hordoffii fi leenjii akka argatan gochuun akka hojjetan kan taasisu ta'uu eeran. Marsaa tokkoon dubartoota 10,000 leenjisuu akka danda'us eeraniiru. Dubartoonni kunneen turtii isaaniitiin deeggarsa xiinsammuu argataniin alatti ogummaa miidhaginaa qonna magaalaa qophii nyaataa eegumsa miidhagina magaalaa ogummaa kompiitaraan leenjii kennuun hojii akka jalqaban ni taasifama jedhameera. Dabalataanis daa'ima kunuunsuu keessummeessuu hojii rifeensaa elektirikii fi hojii suphee hojiiwwan mukaa hojiiwwan uffata hodhuu fi dameelee birootiin leenjii kennuun hojii akka jalqaban ni taasifna jedhaniiru. Jiddugaleessichi kutaalee ciisichaa mana kitaabaa jimnaaziimii galmoota nyaata mijaawaa mana nyaanni itti qophaa'u ammayyaa jiddugaleessa wal'aansa ammayyaa akka qabu ibsameera. Piroojeektiin guddaan kun bakka shaakallii fi jiddugaleessa hojjetanii itti agarsiisan laawundarii jiddugaleessa oolmaa fi kunuunsa daa'immanii kutaa hordoffii fi ga'umsa guddina sammuu daa'immanii itti hordofamu akkasumas dirreewwan ispoortii kan qabudha jedhan. Magaalaa hanqinni hawaasaa keessatti argamu ijaaruuf waadaa uummataaf galle raawwachaa ammas uummata nu filateef amanamummaan tajaajila kenninu cimsinee itti fufna jechuun ibsaniiru. Lammiilee hojii uumuu danda'an baay'inaan horachuuf giddugala leenjii ogummaa fi teeknikaa cimsuun murteessaadha jedhan. Gabaasa dabalataa akka itti dhiyaata. Jijjiirama roga hundaan biyyi keenya eegalte kallattii barbaadamuun itti fufsiisuun dhufuuf bu'uura cimaa kaa'uuf lammii hojii barbaadu osoo hin taane lammii ogummaa gonfatee carraa hojii uumuu danda'u baay'inaan horachuun baay'ee murteessaadha jedhan. Kanaaf ammoo humna kolleejjoota barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa akkasumas leenjistootaa cimsuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa leenjii ogummaa fi teeknikaa babal'isuun humna isaa cimsuuf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jira. Lammiileen ogummaa garaagaraatiin leenji'anis ogummaa argachuu bira darbanii ogummaa argatan irratti kalaqa dabaluun carraa hojii ofii fi lammiilee birootiif uumuun of jijjiiranii biyya jijjiiruun ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii baachuu danda'u jedhan. Dabalataan madda intarpireenarootaa gurguddoo fi ka'umsa babal'inaa fi ce'umsa teeknooloojii akka ta'aniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Galmaan ga'iinsa isaatiifis leenjiin ijaarsa sirna intarpireenarshiippii fi yaadama haala carraa hojii ogummaan durfamu jedhu irratti xiyyeeffatee kennamaa jira. Leenjistoonni teeknikaa fi ogummaa akkasumas hawaasni giddugaleessota leenjii teeknikaa fi ogummaa kallattii biyyi keenya gama kanaan qabattee jirtu hordoftuu fi gaheen dameen kun badhaadhina biyyaa keessatti qabu irratti hubannoo horachuun ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii akka baahatan leenjiin kennamaafii jira. Kaayyoon leenjii kanaas guddina biyya keenyatiif dhimmi ogummaa hojii fi teeknikaa bu'uura kan kaa'u ta'uu isaarraa kan ka'e qaamni damee kana keessatti qooda qabu gahee isaa sirnaan baachuun gahee isaa kana akka baatu taasisuudha jedhan. Leenjiin kun kolleejoota 195 keessatti kennamaa kan jiru yoo ta'u leenjistoonni 5,293 akkasumas hojjettoonni deeggarsaa 5,094 waliigala namoonni 10,387 ta'an leenjicha fudhachaa jiru. Waltajjiin marii dhaabbilee tumsitoota misooma fi mootummaa adeemsifame gabaasa dabalataaf lammii mangistuu akka itti dhiyeessa. Mariin dhimma diinagdee gooroo ijaarsa biyyaa fi haala itti balaawwan uumamaa dandamachuun danda'amu irratti xiyyeeffate dhaabbilee tumsitoota misoomaa fi mootummaan taa'ameera. Dhimma diinagdee gooroo ijaarsa biyyaa fi haala itti balaawwan uumamaa dandamachuun danda'amu irratti xiyyeeffate dhaabbilee tumsitoota misoomaa fi mootummaan taa'ameera. Waltajjii pireezidaantonni naannolee, ministeeronni, hooggantoonni tumsitoota dhaabbilee misoomaa, ambaasaadarootaa fi dhimmamtoonni hirmaatan kanarratti dhimmoota hudhaawwan diinagdee gooroo furuu fi balaawwan uumamaa fi namtolchee dandamachuu akkasumas nageenya waaressuu jedhan irratti xiyyeeffatame. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee mootummaan dhaabbilee tumsitoota misoomaa waliin hojjechuuf kutannoo qabaachuu himan. Damee misoomaa fi diinagdee biyyattii irratti gaheen dhaabbilee tumsitoota misoomaa olaanaa ta'uus eeran. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun torbanii isin biraan gahuuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.